ummanni keenya nagaaf xiyyeeffannaa jaalala addaa waan qabuuf nagumaanuu ilma waaqaa jedhee fudhata. Ijoollee isaa nagaasaa jedhee maqaatti baafata. Ummanni keenya nagaa jaallatee nagaa kadhatee ijoollee isaatti maqaa baafatee kanaan garuu hin dhaabbatu. Nagaan kan booreessan jiraannaan boora'uu akka danda'u hin beeka. Kanaaf jedhee ijoollee isaa ammas araarsaa jedhee baasa. Nagaasaa duwwaan jedhu wal dhibdeen jiraachuu hin danda'a. Mariif marabbaan mari'annee jaarsoliidhaan fayyadamnee araaramuu akka dandeenyus ummanni keenya jechaan kadhannaa guyyaa guyyaatiin nu barsiisaa guddanne. Nagaa hin jaallanna. Bakka nagaan hin jirretti immoo mariif marabbaan dubbii hiikus immoo aadaan keenya barsiisee jira jechuudha. Kanaaf nagaan waa hunda caalaa kan nu barbaachisu